akkan gaafa duraa sana kaase nuti kaayyoon waldaa keenya library ijaaruu hin turre. Kaayyoon waldaa birmannaa daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne maanguddoota sababa deeggarsa dhabaniin jireenya harkatti burjaaja'e isaan kanaaf birmachuudha. Haa ta'u garuu yeroo karaa gaaffiin karaa obbo Dukasaafaa nuuf dhufe kaayyoo keenya wajjin haga tokko wanta wal simuuf wal qabsiisnee mul'ata keessan bakkaan ga'uu dandeenya kan jedhuudhaaf miseensa keenyaan wal amansiisnee itti seenne. Egaan jalqaba yeroo darbe kan kaase mana kitaabaa gaafa jennu hawaasa keenya biratti kan beekamu manuma kitaabni keessatti dhufee taa'ee namni keessa taa'ee kitaaba dubbisee kitaabni shelfiirra tuulamee taa'ee kitaabni keessatti dubbifamudha. Garuu maqaadhuma ijaarsa kanaayyuu bakka haara galfii dargaggootaaf maanguddootaa jennee yoo moggaafne gara fuulduraatti yoo waldaan keessan itti amane nutti tola. Bakka haara galfii maanguddootaaf dargaggootaa gaafa jennu dargaggoota osoo amantiidhaan saalaan hin qoodin bakka isaan keessatti dubbisan, bakka isaan keessatti gorfaman, bakka warri amala addaa qaban, maatii fayyadamuu dhaban, safuun harkaa kan bade, jaarsoliin ta'anii aadaa, duudhaa, safuu hawaasa kanaa kan keessatti barsiisan, ilmi daandii irraa ba'ee jallate kan keessatti gorfamee qajeelu, maatiin wal dhabee gaa'illi isaa bultoon isaa diigamuuf jedhe keessatti gorfamee karaatti deebi'u akka tasaammoo ta'ee waaqni nu gargaaree cina keenyatti kan agartani gamoon guddaan nu biraan mul'atu kuni mana murtii waliigalaa kan godina Wallagga Lixaadha. Yeroo hedduu namoonni wal lolanii maatiin bultoo diiguudhaaf kan dhufan kun haga humna keenyaa ogeessa qabnuun fayyadamnee xiinsammuu isaa irratti hojjennee bakka isaan itti bultoo isaaniillee haareffachuu danda'an yookaan karaa qajeelaatti deebi'an taasisuu dandeenya. Dargaggoonni suusii adda addaadhaan dhidhimanii amala adda addaa keessa galan illee bakka isaan ji'a tokko torban lama keessatti dhossaan ta'anii psychologically treat keessatti ta'an taasisuu dandeenya. Kana calatti addunyaan yeroo ammaa globalization'dhaan eessa uteenye barachuu dandeenya. As teenyee kunoo Ameerikaatti isin faana walgahii gaggeessaa jirra. Ogeessarraa barachuu dandeenya. Gara fuulduraatti dookteroonni yookaan immoo ogeessonni fayyaa ciccimoo ta'an keessatti illee gorsa fayyaa kennuu akka danda'an taasisuu dandeenya. Teekinooloojii ammayyaa biyya alaa jirullee kunoo karaa teekinooloojii kanaan keessatti barsiisuu dandeessu. Ergaa ciccimaa keessatti dabarfachuu dandeenya. Maatiin iddoo adda addaa jirullee keessatti kunoo akka kanatti dhufee kan keessatti wal argu. Onlaayinii structure adda addaa hojjennee yookaan karaa intarneetiidhaan karaa hawaasnillee keessatti wal argu taasisuu dandeenya. Kanaaf multi purpose akka inni fidudha. Kitaabas keessa kaa'annaa, intarneetiidhaan ijoolleen akka isaan dubbisan taasisna. Ogeessitoota yuunivarsiitii irraa qabnu akka isaan keessatti leenjii adda addaa kennan taasisuu dandeenya. Jaarsoliin biyyaa immoo practically yookaan hojii muuxannoodhaan qaban soorama kan ba'an umurii irraa ganii kan jiran bakka isaan ittillee hawaasa keenya gorsan hayyuun ciccimoon soorama ba'anii kan jiran illee keessatti kan dubbifaman giddugala hayyootaallee taasisuu dandeenya. Pirojektii kanallee bal'isnee gara magaalota biraatti illee dabarsuu dandeenya kan jedhu kana kan qabannee jirru. Egaan kaayyoon isin qabdan mul'ata isin qabdan bakka ga'e daran iyyuu bal'atee akka deemu taasisuu dandeenya. Kanammoo kan hojjetu nama tokko qofaa miti yookaan koree miti. Kanaaf karaa waldaa hojjetamuun immoo bu'aa qaba. Maaliif waldaan kun namni yoo darbe fakkeenyaaf yoo amma kan waldaa kana hoogganaa jiru ani yoo dhiisee waldaan kun itti fufa. Of danda'ee madda galii akka godhatullee irratti hojjennaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma giraawundii isaa kana yoo fudhanne beezmentii isaa kun gaafa hojiitti seennu kutaa dabalataa gara kutaa 5 ol kan ta'u arganneerra. Maaliif biyyoodhaan guunnee
riteenii hojjennee maayilni yookaan shiirooliidhaan hojjennee deebinee biyyoo kompaakti gochuurra kilaasii gurguddaa 5 kan nuuf ba'u arganneerra. Kilaasii kana hojii adda addaatiif oolchuu dandeenya. Beezmentii isaa kana barbaachisaa taanaan mana murtii bira jirra waan ta'eef akka inni kutaa footokooppii ta'ee tajaajila gatii madaalawaadhaan illee namootaaf kennee of akka inni danda'u maaliif hojjetaa qaba manni kun gaafa hojjetamee dhumu mana kitaaba sana kan hojjetan kompiitara sana kan ogeessi kan tajaajilu akka inni of danda'e illee galii addaallee ofiisaatii uume dhaabbati kun istiraakcharii mataa isaa qabaatu irratti hin hojjenna jechuudha. Maaliif gargaarsuma qofaadhaan nama harkaa horii sassaabuu qofaadhaan bulchuun hin danda'amu. Yoo akkas ta'e nama mana sana miicuu qalama mana sana haaressu argachuun illee rakkina ta'a waan ta'eef paartii ta'e illee hojii tola ooltummaadhaaf hojii galii agarsiisu gochuu dandeenya kan jedhu yaada qabna. Egaa inni kun bari'aa itti dhufa malee murtoo waldaa keenyaa qofaa osoo hin taane isinii wajjin mari'annee adeemsi akkam ta'a akkuma kanaan dura waliigalteedhaan hojjenne kanaan deemna waan ta'eef kaayyoon keenya kanadha. Kanaaf yeroo keenya aarsaa taasisnee waan qabnu hundumaa irratti bobbaasnee hojjetaa jirra. Kanaaf laayibirarii qofaa osoo hin taane giddugala haara galfii dargaggootaaf maanguddootaa jedhamee osoo nuuf qabame. Isa keessatti manni dubbisa kitaabaa jira, bakki itti gorfaman jira, bakki itti leenji'an jira kan jedhu kan qabu gama kootiini. Egaa duraan dursee baay'ee isin galateeffanna. Dhugumatti otoon gara ibsa isaatti hin darbin dura magaalota kam keessattiyyuu wanti akkasii haga ammaatti fandii mootummaa yookiin immoo harka warra adii fa'aa eeggatanii kan ijaaramanidha malee dhuguma quuqamtoota magaalattiin iddoo kamittiyyuu ijaarameen argine. Kanaaf ani baay'ee galatoomaa isin jechuun barbaada. Waan biraa jaarsoliin fi Dr. Gammadaa Faantis dubbatanii jiru. Haala piroojeektii kanaa jalqabarraa kaasee isinitti himu. Jalqaba ka'umsa isaa kana bara darbirraa Dr. Gammadaa wajjin haasa'aa turre manni bakka bu'iinsa akka ijaaramuuf even poostii godhamee ture fuula feesbuukii keeffaa irratti laayikii gochaan ture. Kanas ijaaramee erga dhumee booda feezii kanatti darbame. As keessatti haalli isaa akka piroojeektii mootummaa isaa guddaa tokkotti dhugaatti yoo dubbanne albaasiin isaa haalli adeemsa isaa seera isaa eeggatee guyyaan isaa otoo miisiin ta'in isteeppii isaa eeggatee akka piroojeektii guddaa meegaa piroojeektii tokkootitti jalqabame iftoomina karaa iftoomina ta'uun xalayaan tokko otoo nafin isin bira gaayedhee yaada karaa dooktoriitiin pirooses ta'aa ture. Albaasiin kun karaa iftoomina komii tokko malee isteeppii gara saayit handoovariitti darbee saayit handoovariin hin jalqabee akkuma argitan gararraa keenya kanatti wanti kun hin jalqabee diizaayiniin jalqaba ka'ee fi inni amma moodifikeeshinii muraasa wayii qaba. Akkuma dooktoriin sila ibse kutaa guguddaa 5 gara dugda duuba kanaatitti isteeppii kanaan dugda duubatti kan itti dabalataan argamedha. Inni kun jechuun waan baay'ee qabachuu danda'a. Sanarratti immoo haalli ijaarsa isaa dhugaattiin dubbanna yoo ta'e mul'ata. Kwaalitiin isaa yeroo yerootti nama quuqama nama magaalaa sanaatti ijaarama. Wanti kamiin iyyuu otoo rakkina tokko malee isteeppii kanarra gaheera. Egaa wanti gaafii addaa otoo ittiin darbin dura koomentii wanti ani godhu adaraa kanan isiniin jedhu diizaayiniin ka'ee amma dhufe kuni diizaayiniirra kan jiru G+1dha. Mana kana jechuun yoo xinnaate G+4 baachuu danda'a. Inni haga ammaatti dooktoriin isinitti himee ture yaada isaanii kana wajjin maalii isaanii kana wajjin hin ga'u. Saayinsii kaaffee ta'ee, laayibirarii ta'ee, iddoo turmaataa ta'ee, istoorii ta'ee, iddoo adda addaa ta'ee hin ga'u kun. Kanaaf ani jechuudha dhugaatti hin dubbanna taanan wanti kun akka gabaabbatee asitti nafne yoo xinnaate G+3 hanga 4tti baachuu danda'a istiraakchariin isaa. Kanaaf ani akka ogummaatitti jechuudha gorsa
piroojeektii kanaatis akka ogummaatiitti dooktarii fa'aa wajjinis dubbachaa jirra. Istiraakcharaalii wanti kun sirriitti baachuu danda'a itti amanna. Koloniin isaa seentariin kun waan hunda kana caalaadhaayyuu baachuu danda'a. Ani gabaabbatee akka nafne akka nama tokkotti baranaa dhumu bara garaa dhumu waggaa 3 waggaa 4 booda dhufu gabaabbatee akka nafne yaanni kun bal'atee even dhugaatti dubbachuudhaaf yoo ta'e laayibrariin kun ispeeshaalii weestarnii kana keessa otoo hin ta'in akkuma Oromiyaattitu laayibrariin akkanaa hin jirre ta'uu yaadu'an. Kanaaf piroojeektiin kun akka gabaabbatee nafne koomentii akkanaan isinitti dabarsu. Maaliif waan kana qabeenya keessan irraa yeroo keessan irraa qusattanii maallaqni kun kan asitti dhangala'u dhugaatti yeroo waan isin aarsaa gootaniifidha, waan isin quuqamtaniifidha waan ta'eef kanaaf adaraa kana isin jedhu itti fufamee akka hojjetamu. Sanarraa kana fe ijaarsi isaa amma almost hanqinuma baajetaa kontiraaktarri maallaqa adda addaa liqiidhaan dhuunfaa isaatti irratti daddabalee isteepii kanaan ga'ee kafaltiin hanqa tokko tokko akka duubatti hin harkifanneef yoo kafaltiin guutummaatti jiraate wanti kun waan isteepii feezii amma yaanneen waan ji'a tokko hin guunnedha. Wanti amma guutamaatoo jiru kun kiwringi taayimii isaa fixuudhaaf 7 3 qofa fixa. Amma guyyoota muraasan booda yoo guutame kanaa achitti wanti kun isteepii yaadame sanarra hin gahaa jechuudha. Inni gajjallaa kun woxinnaatti asirraa gara meetira 10 mana kan ta'u keessi isaa finishingiin hin dhumaa jechuudha. Kanaaf wantoota akkasitti jira. Progresiin isaa kana fakkaata. Egaa galatooma jalqabarraa manni kun iddoo kanatti mana guddaa ture hin beektu. Otoo gara ijaarsa piroojeektii guddaa kanatti hin galin dura mana bakka bu'iinsaa namoota as keessa jiraachaa turaniif manni akka bakka bu'uuf manni kana ijaaramee bira darbame jechuudha. Jalqaba feezii kanatti otoo hin seenin dura pirii isaa jechuudha. Mana mul'achaa jiru kanatti namoonni kanaan dura as keessa jiraachaa turan waan jiraniif namoota kana dispilees gochuurra manuma kana keessa jiraachaa asumaan immoo manni kun gaafa ijaarame isaanis iddoo biraatti akka hin deemneef hin gargaara yaada jedhu dooktarii Faanti yaada dhiyeessanii manni kun ijaarame. Manni kunis akkuma mana guddaa kana caalbaasiin isaa seera isaa eeggatee akkaatuma meegaa piroojeektiitti dhugaatti isin jechuudhaaf caalbaasii kontiraaktaroonni jiran hundi isaaniiyyuu dorgomanii achi keessaa kontiraaktarri tokko moo'ee isteepii kana kun erga dhumee booda gara isteepii kanaatti yeroo muraasa booda darbame jechuudha. Mana kana amma namoonni keessa jiraachaa jiru. Mana amma mul'achaa jiru kanaadha. Elli sheepii wayii fakkaata. Kanatti aansee ispeesii waan hin qabneef manni kun xinnoo ishiidha baay'ee akka inni walirraa siquudhaaf baay'ee yaalii goone. Haa ta'u malee lafa kana diizaayinii achitti hojjetamee dhufe sana wajjin wal simsiisuuf jecha ispeesii koriidarii qofa dhiisnee kanatti fufne jechuudha. Kanaaf firii piroojeektii kanaa dursa kan jalqabe mana amma isin agarsiisne kanaadha jechuudha. Kanaaf gara piroojeektii isa guddaa kanatti dabarree piroojeektiin inni guddaan kun akkuma jedhame shoorteejiin maallaqaa jiraachuu danda'a waan ta'eef akka feeziidhaan hojjetamuuf yaada karaa hojii koordineetaraa kanaan dhiyaateen feezii jalqabaa kanarratti biyookiiwwiin isaa bahee akka feeziin kun hojjetamu ta'eera jechuudha. Kanaaf inni kuni kana fakkaata. Koloniin isaa akkuma argitan kana baay'ee guddaa baay'ee kwaalitiidhaan kan hojjetame amma islaabiin gara gubbaa hojjetamuudhaaf jechaaf iskaafooldiingiin dhaabateera. Kanaadha. Piroojeektiin kun baay'ee karaa kwaalitii ta'een kan hojjetamaa jiru. Dhugaatti piroojeektiin kun koloniin kun kolonii hadiida baaburaatiif hojjetame fakkaata keessa darbee dhugaatti. Kanaafani G+3 baachuu danda'a kanan jedhee itti amanuuf akka ogummaatitti waan ta'eef isinis kana akka qabattaniif ishiidhuma kana isinitti agarsiisuudhaaf gara gubbaarra. Kanaaf
gara duubatti kan mul'atu suni retaining wall or shear wall dha. Isa sana gara ground floor itti ol ba'uudhaaf kuni basement dha. Manni kuni jalqaba asitti dhaabbata ture. Yaanni erga burqee booda akka isteeppii tokko kilaasiin 5 guguddaan akka itti dabalamu ta'eera jechuudha. Kanaaf isteeppii amma jiru kanatti almost gara 50% ta'eera waan ta'eef itti adeemamaatu jira. Otoo haalli muka kanatti nu danqe malee keessa deeman isinitti agarsiisa. Kanaaf kana fakkaata. Gararraa nambaa yoo chaarjiin cufuu baate inna mukatu nu danqe akka keessa hin deemneef ifama wajjin. Kana fakkaata. Kanaaf piroojeektiin kun isteeppii kanarra gahee jira jechuudha ammaaf. Kanaaf retaining walliin meetira 20 kan ta'u soilii gararraati as dhiibu active force sana kan resist godhu ijaaramee jira. Sanaan booda isteeppii tokko qabna filoorii giraawundii kanarratti dhumaa jechuudha. Kuni hanga feeziin biraa itti fufutti mana ta'ee itti fufa jechuudha. Inni kun mana bal'aa ta'ee itti fufa. Keessi isaa hin xumurama. Paartishinii qaba. Waan hundumaaniyyuu guutuudha waan ta'eef haala kanaan itti fufaa jechuudha. Gaaffii tokkoon qaba. Feesiin duraa kun akkanatti fakkaatutti isa guddaadha natti fakkaata. Yeroo guddaas wannoo guddaas waan fudhatudha. Feesiin lammataa fi sadaffaan jiru maallaqas ta'uu yeroos hammasa kanaan duraadhaa fudhatamuu attamitti wal madaala. Feeziin itti aanee jiru hanga hojii lafaa kana hin ulfaatu. Hanga hojii amma lafa keessaa bahamee kana hin ulfaatu. Hojiin guddaan akkuma isin jettanii hojii giraawundii irra jiru. Hojii biloo giraawundii irra jiru kanaadha. Maaliif kanaan alatti yoo xinnaate meetirii 2 fi wayi lafa keessa seenetti kan kaane wanti kuni. Kuni amma hojiin superstructurein kuni hanga substructure gadi kana hin ulfaatu. Feezitti kan qoodameefis haaluma jiru. Waan tokko maallaqni shorteejiin jiraachuu danda'a. Yeroos hanga immoo feeziin biraa itti fufu kun tajaajila kennuu danda'a yaada jedhuun al tokkottoo jalqabe piroojeektiin kun itti adeemamuu danda'a maallaqni gahaa yoo jiraate. Kanaaf akkuma isin jettani inni itti aanu hanga isa kanaayyuu baay'ee yoo turuus baate haga ammaa kana nama rakkisu jechuu kooti. Maaliif irra keessa ol ba'eera. Hojii giraawundiidhaan oliidha. Hojii superstructureiti. Finishingii isaati irratti garuu wanti isinitti himu finishingii isaa xinnoo ishiidha. Harka nama qabuu danda'a. Akka ogummaatitti jechuudha. Maaliif waan babbareedu jira. Halluu filachuurraa jalqabee finishingiin isaa xinnoo ishiidha. Harka nama qabuu danda'a malee hojiin istiraakcharii iskeleetanii isaa ijaaruudhaaf haga ammaa kanan turu. Feezii sadiitti addaan qooduu keenya sitti himne tureen. Maaliif iddoo sadiitti qoodne feez 1 hamma 00 jechuudha. Amma finished floor level FF levelitti kana nuun kontraata kennine. Feez 2 immoo itti fufa jechuudha. Feez 3 itti fufa. Kan nuun hunduma isaa walitti kennuu dhiisnee fi tokkoffaa haala bajata keenyaa ilaalaa yeroo feezii tokko fidnu nus humni nu jabaataa isinis humni hin jabaata. Kanaaf jenneeti. Isa lammataatti immoo kontiraakteriin seenaas baay'ee nama gatii ta'eefiti nuun amma caalbaasii sirriitti baasneeti. Amma nama fudhate kuni itti gaafatamummaadhaan hojjeta. Yoo rabbidhee feez 1 kana yoo finne isa lammataattis waanuma inni hojjetu natti fakkaata. Kanaaf jenneeti feeziidhaan kan addaan qoqqoodne. Yoo feez turre yeroo geenyu immoo amma nu bill of quantity baasneetu utuma isa kana hojjetaa jirru immoo isa lammataa immoo karooratti nu baafataa deemna jechuudha. Isa feezii isa lammataa irratti. Isa booddee isa xumuraa dhaqnaa jechaadha.
uummanni naannoo kanaa laayibrarii kanaa irratti qooda fudhachuuf hojii akkasii irratti qooda fudhachuuf fedhii hammamii qabaa isaan jedhan irratti anis dhalataa magaalaa kanatti dhaladhee guddadhee biyya biraan hojjedha malee jechuudha. Amma deebi'ee as dhufeera. Ijoolleen Gimbii warri biyya keessa jiran baay'een isaanii karaa dhaba nama isaan walitti qabutu dhibe malee hundumtuu fedhii qaba. Laayibrariin kun laayibrarii xiqqaa miti. Laayibrarii guddaadha. Diizaayiniin isaa waan baay'ee nama dhibudha. Akkuma weestima kana keessa hin jiru. Kanuma public laayibrariin akka kanaa hin jiru. Kanaafi an hojii koo sanas hojjedhu biratti ofii koos dooneeshinii waan hin argadhu irraa baasuudhaaf qophaa'aadha. Namootan beeku hiriyoota koo warra biyya keessa jiran kana isaaniinis walitti akka isaan kana ilaalan nan dabarsa waa hundumaa irrattis nan quunnamaa isin jalqaba keessan isa jalqabdan itti fufaa hojii guddaadha. Maatii obbo Haayiluu Naga'uuf adde Xajjituu Disaasaa Tsaggaa Affaa Zakkaariyaas fa'ammoo iddoo kana waan kennanii fi nu galatoonfadha. Baay'ee gaarii baga nagaan dhuftanii yeroo keessan keessaa fudhattanii waan nu kennitanii fi baay'ee isin galateeffannaa. Waa'ee ijaarsa mana kanaa gama keessaniin maal quba qabdu? Yeroo ammaa kanatti haalli itti deemaa jiru maali? Akkasumas immoo magaalaa kana keessa manni kitaabaa meeqatu jira? Bu'aan manni kun buusu maali jettanii yaaddu mee karaa keessan? Tolee gaariidha. Akka magaalaa keenyaatti keessumaa wanta nuun iyyuu kaasuu fi jenneedha kan isin nu gaafattanii. Ancarraa kanaan ol qabatee ituma public library akka magaalaa Gimbiitti qabnu illee ilaaltanii taajabdanii gaarii natti fakkaata ture. Magaalaa amma kana geessu keessatti library tokkodha kan jiru. Librariin sun iyyuu sadarkaa maqaarra darbee wantoota barbaachisoo ta'anii aadaa maduraan jiru sanarraanii yeroo ammaa teekinooloojii ammaa wajjin kan faamiliyaar ta'ee jiru miti. Kitaaba qofa kan jiru, kompiitarri jiru, wantooti garaagaraa, intarneetiin garaagaraa ijoolleen fayyadamuu hin dandeessu. Haalumti librariin hin qabne jennu sun iyyuu immoo haalli isaa mijataa miti walumaa gala ijoollee keenyaati. Kanaaf rakkoo magaalaa kanaa kan ta'e keessaa tokko lafa dubbisii kitaabaa mijataa ta'e dhibuurraan kan ka'e dargaggoon qeerroowwan magaalaa keenya keessaa qabnu qarree nuun qabnu walumaa galaa araada garaagaraaf yeroo isaan itti saaxilamanii mana jala ta'anii jimaa qama'uu dhugaatii garaagaraaf yeroo isaan itti saaxilamantu mul'ata. Kanaaf carraa matee bakka oolmaa dargaggoo kan jennu akka magaalaa Gimbiitti illee kan hin qabne waan ta'eef kun immoo yeroo garaagaraatti humna magaalaa olis waan ta'uuf deeggarsa illee iddoo garaagaraa gaafachaa kan turredha. Zan kun walumaa galatti librariin kun ijaaramuunsaa dargaggoota araada garaagaraaf saaxilaman magaalaa keenya keessa jiranii fi iddoo aara galfii guddaa ta'urra darbee lafa isaan itti dubbisuu danda'anii fi aadaa fi duudhaa Oromoon ganama qabu sanallee lafatti cabee jiruu fi lafatti safuun hawaasaallee ijoolleen irraa kaattee safuu wallaalamee lafa jiru kanatti librariin ijaaramu kun hiikoo guddaa qabachuudha magaalaa keenyaa fi walumaa gala isaa yoon kaasuu barbaade. Ani gaaffii tokkoon isinii qaba. Tafarii Fufaan jedhama durataa dhaaba kanaati ammaa fi dheengadda nama tokko wajjin dubbataa ture waa'eedhuma kanaa buusii gaafachuudhaaf waameetan walitti dubbannaa. Mana kitaabaa hawaasaa jechuun mootummaatu ijaara malee namni alaa dhufee namaa ijaaree uummanni qusachuu danda'aayi. Namni alaadhaa dhufee kan ijaare kanaa hin mararfatu uummanni jedheetu na harkatti falmaa ture namni tokko. Waan akkasii yaada akkasii nama jedhu maal jettu? Egaa walumaa gala namni gaafa yaada kaasuu haala qabatamaa humna magaalattiin sun qabdu
humnuma mootummaan akka waliigalaatti bu'uuraalee misoomaa garaagaraa diriirsee hojii kan tajaajila keessumaa naannoo barnootaa irratti jiru naannoo baruuf barsiisuu irratti akkuma beekamu kan xiyyeeffatamee jiru. Amma rakkoon waliigalaa akka biyyatti jiru magaalaa keenyatti walgitiinsa barnootaa mayyuu akkaataa barbaadamutti istaandardii guutamee mana barumsaa waliin hojjetaa jiru. Sana ol qabatees keessa jiru kitaaba muraasa bitamee wantichi akkuma kee waan barbaachisaa fi mootummaan xiyyeeffannaa irratti godhe hojjechuu qabudha. Xiyyeeffannoo gochuu dhabuudhaan osoo hin taane humna nuni qabnu sanatu akkaataa barbaadamutti laayibireerii yeroo ammaa ammayyummaa kana wajjin walgitee deemu gochuu fi hanqina baay'ataa akka waliigalaatti jiru waan ta'eef meebii lafa baay'ataa gahaa mootummaan ramadee hojii kan hojjechiisuu danda'utti dhuguma mootummaatu raawwachuu qaba jedhamee yaadamuu danda'a. Garuu rakkoon keenya inni waliigalaa waan qabnu sana akkaataa barbaadamee fi oliin geessisuu dadhabuun waan jiruu fi hawaasumti magaalaa keenyaallee keessumaa naannoo kanarratti komee guddaa waltajjii garaagaraa gaafa waamnu naannoo oolmaa dargaggoon ol qabatee wanta jiru fi akkasuma laayibireerii lafa ijoolleen keenya ooluu dandeessu kun ituu jiraateeti ijoolleen keenya yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraaf saaxilamtu kan jedhu yeroo itti nu kaasaa ture jechuudha. Kanaaf immoo laayibireerii ammayyaa ta'e kana gochuuf immoo humna hawaasa keenyaas kan beennudha. Daangaadha bu'uuraalee misoomaa garaagaraaf hawaasuma kana yeroo nuun itti hirmaachisnus jira. Haalli teessuma lafa keenyaan ol qabatees immoo yeroo nuun baasii garaagaraaf itti saaxilamnu waan jiruufi barbaachisummaan isaa gaarii ta'uusaa kan itti amanu yoo ta'e illee sababii hanqina maallaqaa qabnurraan kan ka'e akkaataa barbaadametti wanta kana raawwachuun yeroo inni itti nu danqee jirudha. Kanumaan ol qabatee illee haala iddoo mijeessuurraa kaasanii waldaan kun even ol siqeenyaan barattoota harka qalleeyyii qabnu ol qabatee hojii guddaa hojii isaan hojjetaa jiranii rakkoo magaalaa kanaa ta'uu fi humna magaalaa kanaa erga nu wajjin mari'atanii booddee laayibireerii nuun qabnus erga ilaalanii booddee kun yoo itti adeemne mijataa ta'a jedhamee kan itti adeemame waan ta'eef kun akkuma isin kaasan waan sirriidha garuu humna keenya ol waan ta'eef wanta kana wantoota barbaachisoo ta'an baay'ee magaalaan kun barbaaddu fi daangofne waan jiruu fi rakkoon isaa kanadha malee dhuguma mootummaan kana irratti xiyyeeffatee hojjechuu fi wantoota dursa argachuu qaban barnootaan maaliin ol qabatee waan jiru kanatti nu danqe malee yaadi isin kaasan yaada sirriidha jechuu jedhee. Kanaaf uummannis mootummaanis wal gahanii wanna kana tola ooltummaa uummata ala jiraniin kan dhufe mararfatee qusatee eeggatee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Yeeni baay'ee dheebuu hawaasa keenyaati. Dheebuu hawaasa keenyaa keessaa tokko kan ta'e public library kun furmaata deebii ta'uu hin danda'a. Warra dinuuni walumaa gala gara magaalaan kun uummata gara 121 kan isheen qabdu. Librariin yeroo nuun sanaaf hawaasaaf tajaajila ooluu danda'a jedhamee jaalame sun immoo naannoo 9,882dha. Kanaaf garaagarummaa guddaa qaba ergasii dachaadhaan kan inni dabalee jiru waan ta'eef kun carraa guddaa fi haaluma kanaan iyyuu ani guddaa galatoomaa ulfaadha. Wantoota garaagaraa nuunis karaa keenyaan rakkoo jiru isinii kaasaa hojii hojjetamaa jiru kan ammoo kan ofii keenyaa isin galateeffannee dhiisnu qofa osoo hin taane hawaasa keenya illee kan daawwachiisnu ta'a. Hojiin hojjetamu hojiin tola ooltummaa kun immoo akkamittiin akka hojjetame illee qaama hawaasaa keessas kan asitti argaman jiru. Nuunis hojii hojjetamaa jiru kana waltajjii garaagaraa irratti kaasnee ibsuu yaalla. Kanaaf dheebuu hawaasa keenyaaf deebii ta'uu danda'eera amantaa jedhu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee namoota biratti baay'ee yaaddoo guddaa kan ta'aa jiru. Waa'ee qulqullina barnootaa biyya keenyaati. Haalli barnootaa akkaataan itti diriiree jiru jijjiiramuurraan kan ka'e ijoollonni baay'een mana barumsaa keessaatii baratanii ba'uu tarii kitaabni ga'eetti intarneetiin ga'eetti jiraachuu dhabu wajjin wal qabata. Jiraachuun laayibireerii ammayyaa'aa ta'e tokko qulqullina barnootaa irratti bu'aa inni qabu jira jettanii yaaddu wanta sanaa wajjin wal qabate.
Tolee gaarii dhagaa haaluma waliigalaatti dhimmuma barnoota biyya keenyaan ol qabatee wanta jiru akka mootummaattis isinis quba qabdudhee mayyaadaa adeemsi kaarikulomiin duraan mootummaan dizaayin godhee ittiin deemamaa ture hanqina bal'aa qabaachuusaa ogeessota barnootaadhaan erga gamagamee ilaalamee roormaappii haaraa dizaayin godhamee amma dhimma qulqullina barnootaan ol qabatee mootummaanis xiyyeeffannaa itti godhee jira. Keessumaatii barattooti keenya dhimma walgitiinsa barnootaa kan jiru irrattidha kan xiyyeeffatamee ture. Walgitiinsa barnootaa sanaan cina immoo qulqullina barnootaa deemuu qaba jedhameeti kan ilaalamaa ture. Sanaan ol qabatee haalli baruu fi barsiisuu jiru naannoo qulqullinaan rakkoo akka inni qabu beekamaadha jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa rakkoo qulqullinaa jiru kana seeraan alummaa dabalatee hanna qormaataa dabalatee wantoota garaagaraa dabalatee mancaatii guddaatu ture. Mancaatiin hanna qormaataan ol qabatee barattoonni keenya illee keessumaa of danda'urraa gara nama hirkattummaatti dhufuun kun sababa kan ta'e inni guddaan jennu haala mijataaf iddoo mijataa iddootti waa qo'achuu danda'u argachuu dhabuu fi wantooti immoo haaluma hammayyummaa hammaan ijoollee kana ofitti harkisuu danda'u illee akkaataa magaalaa keenyaatti dhibuun suni qulqullina barnootaa irratti rakkoo guddaa fidee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu keessumaa akkaataa ijaarsa gamoo kanaan ol qabatee wanta jirus wantoota gara fuulduraatti guutamuu danda'u jedhan illee waldaan kun nuu kaasaa ture. Akkuma waldaan kun nuu kaasetti wanti kun hin xumurama yoo ta'e qulqullina barnootaa keessumaa seenaa gadda kaleessa lixi kun qabu sanallee iddootti deebisuu danda'a amantaa jedhudha jechuudha kan inni qabu. Maqaan koo Tarrafaa Yoon jedhama. Jiraataa magaalaa Gimbii fi ijaarsa biyyaati. Yeroo piroojeektiin kun jalqabamu immoo kantiibaa magaalaan ture. Dr. Gammadaa fa'aa wajjinis waliin mari'annee carraan karaa keessan argamuudhaaf deemu kun akka fiixaan ba'u gochuudhaafis keessa isaas beekaa wajjinis tattaafachaa turre. Har'as yaada kennuuf dhiyaachuu kootiif guddaan gammade. Baay'ee galatoomaa baga nagaan dhuftanii waan kanarratti qooda fudhachuu keessanii fi baay'ee isin galateeffannaa. Akka nama naannoo magaalaa sana jiraatutti naannoo magaalaa sana quba qabutti manni kitaabaa ammayyaa'aa naannoo sanaa dhibuun uummata kana yookiin barattoota kana keessumaati barattoota naannoo sana jiranii hammam miidhe jettanii yaaddu? Wanni kun yoo xumurames immoo gargaarsa akkamii fida? Jijjiirama akkasii fida uummata keenyaa fi ijoollee keenyaaf naannoo sanatti? Egaa akkuma beekamu guddinni kamiyyuu beekumsarraa ka'a. Uummanni Gimbiis haa ta'u uummanni Wallaggaa immoo kana sirriitti beeka. Ijoolleen isaa beekumsa akka horattu gochuudhaaf hojii guddaa bal'aa hojjechaa ture. Ijoolleen isaa baay'een biyyarra darbanii iddoo biraatiifis hojii gaarii hojjechuudhaaf carraa argatanii jiru. Nutis addanatti manni kitaabaa jiraachuun barataan daree keessatti waan baratu irratti yookiin waan daree keessatti barate sana bal'ifatee beekumsa qabachuu akka danda'u, bilchaachuu akka danda'u, addunyaa beekumsaan barattoota addunyaa keessa jiran wajjin dorgomuu akka danda'u gochuun fedhii guddaadha kan jiru. Kanarraa kaaneeti mana kitaabaa banuuf akka carraatti kan yeroo lamadha kan magaalaa kanatti gaggeessaa ta'ee hojjechaa ture. Bara 1972 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota dhuunfaa manarra deemnee kadhanneeti mana kitaabaa xiqqoo kan banamee jiru. Bara 1972 asitti manni kitaabaan sun sadarkaa barbaadamutti yoo guddachuu baatuyyuu yerootti waan xixiqqaa itti darbatamaa jira. Iddoon manni kitaabaan sun jiru rakkooma bulchiinsa magaalaa humna dhabuurraan kan ka'e hanga ammaatti iddoon isaas iddoo mijataa miti. Deebi'ee immoo yeroo garaagaraatti mana kitaabaa sanatti barattoonni galanii intarneetiidhaan waan garaagaraatiin quunnamtii garaagaraatiin fayyadamanii beekumsa akka horatan gochuudhaafis humni daangaa waanta turee fi sadarkaa sanatti guddatee fedhii amma barattootiif uummanni naannoo kana jiru guutuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo waldaan kun yaada kana kaasu baay'ee gammanne. Carraama kanaan kabajamoo obbo Haayiluu Naga'oo fi maatiin isaanii mana ijoollee fi maatii keessatti horatan kanaaf akka wal gochuun isinis kana qindeessitanii immoo naannoon kana rakkoo jiru kun akka furamu
gochuudhaaf akkasitti kaka'umsa godhachuun keessan baay'ee isin galateeffanna. Isaanis amma bara baraatti amma jiraannutti dhaloota dhufus wal harkaa fuudhee kan isaaniin yaadatuuf galateeffatu ta'a jenneetu yaadna. Kanaaf waan kana guutuudhaaf humni hin jiru. Amma manni kitaabaa xiqqoo tokko karoora maatii qajeelcha karoora maatiitiin banamte jirti. Ijoolleen dabaree dhaabbattee akka mana barumsaa kutaa seenu dabareedhaan dhaabbatteeti kan kitaaba dubbisuu fi intarneetii banattee irraa waa dubbisuudha waa harkisuudhaaf kan ijaajjitu. Namni kana ilaale dhuguma baay'ee gadda. Rakkoo baay'ee dhiphisaa kana ta'e salphisuudhaaf humni iddoo hin jirretti isin akka carraatti yeroo akka ittiin argamtanii dhugumaan waaqayyoomatu carraa kana manatti nu waame kan jedhudha yeroo sanattis kan nuti yaadne. Kanarraa ka'eeti manni kitaabaan kun banamuunsa waan bu'aan inni fiduu danda'u afaaniin dubbatamee waan safaramuu danda'u baay'ee guddaadha rakkinaaf dhiphina hanqina amma jiru wajjin yeroo ilaallu. Kun immoo dhaloota amma naannoo kanatti jiruuf miidhaa guddaadha. Waa bal'isee dubbisuu hin danda'u, odeeffannoo haaraa argachuu hin danda'u. Waa madaree keessatti baratee ba'eeniti qormaata fudhata. Sammuu bal'ifatee immoo hojjetu taanaan immoo dorgomaa ta'uu hin danda'u waanta ta'eef manni kitaabaan kun naannoo kanatti ijaaramuunsaa faayidaansaa an dubbadhee kan madaaluu danda'u guddaadha jedheen yaada. Akkamii hawaasa keessatti miira akkamii uumee jira jalqabbiin ijaarsa mana kitaabaa kanaa hawaasni wanna kana dhuunfatee gara fuulduraatti geggeessuudhaafis sochiin jiru jiraoo pirojektiin kun wal gargaaranii xumuratti geessuudhaafis hawaasa keessaa dadammaqiinsi jiru jira wanti adeemaa jiru jira biyya keessaan karaa keessan. Egaa amma wanti kun bu'uurri isaa erga sadarkaa kanarra lafa ga'e karaa namoota naannoo kana hin jiraanneen yaadamee akkasitti nama kanaaf dhimmamee wanti kun hojjetamuunsa mataa isaayyuu hamlee nama kanaa kakaasa. Maaliif yaadan warri anarraa fagoo jiran kan jedhu hamlee namaa kan kakaasudha nama jiraataa magaalaas ta'e hunda. Kanaaf naannoo kanatti wanti kun jalqabamuunsaa gara fuulduraatti uummanni caalaatti bal'isees deeggarsa qofaan otoo hin ta'in ofiisaas waa itti dabalee hojjetee jajjabeessaa deemuudhaaf qophaa'ummaan jiru qophaa'ummaa guddaadha. Kanaafis waan afaaniin dubbannee fakkeessinu osoo hin ta'in kan qajeelchi karoora maatii waan jalqabamtee jirtu sana xiqqoo bulchiinsi magaalaa iddoo sana bal'isee mana kitaabaa sana ijaarsuudhaaf mana achirra jiru ofiisaatiin baasii isaatiin kaasee iddoo biraatti dabarsee ijaaree iddoo sanatti immoo qajeelchi maatii mana kitaabaa akka ijaaru gochuudhaani hojii akka humnaatti hojii guddaadha jechuu waan nuti wanta dhaabbatsuun fide sana simatanii dhaabbata sana bukkee bu'anii humna hamma qabaniin gargaaranii bukkee dhaabbachuun kun waan beekameef waan baramee jiru wanta ta'eef isa kanas isa caalmaatti guddisuuf isa caalmaatti jajjabeessuudhaaf qophaa'ummaan uummata bira jiru guddaadha. Sodaan jiru gama keenyaan namootarraa wanti nuyi dhageenyu qabeenyaan kun eega dhaabbatee jedhee qabeenyaan walooti. Kan uummataati kan nama tokkoo miti. Biyya ormaatti lafa jirru kanatti qabeenyaan akka mana kitaabaa kun namoonni baay'een yeroo isaanii aarsaa godhanii dhaqanii keessa hojjetu. Akka tola ooltummaadhaan mootummaan waatti darbata. Mootummaanii fi uummanni naannoodhaan wal ga'aniiti kan isaan dhuunfatanii qabatanii kabajaan kaawwatan. Amalli akkasiidhaa biyya keenya hin jiru kan jedhan namoonni yookaan mootummaan yoo dhuunfate yookaan dhaabni tokko yoo dhuunfate malee hin gatama jedhanii sodaatu. Sodaan kun hin jiru jechuudha simbira. Nuti naannoo kanatti uummata gargaaruu waan danda'u kamirratti iyyuu tola ooltummaadhaan hojjechuun ifatti ba'ee tokko lama jedhamee hin galmoofne malee hojii tola ooltummaa hojjechuu irratti naannoo kanatti waan jiru waan salphaa miti. Amma isin gargaaraa turtanii alatti jiraattota magaalaa hojjetaan mootummaa qaamoleen adda addaani gurmaanii barattoota gargaarsa hin qabne abbaa faadha hin qabne nama waa meeshaa barnootaa uffata isaanii bituu hin dandeenyeef waa bitanii gargaaruu kanatti bal'aa ta'uu baatus jalqabbiin jira. Aadaan kun guddachaa deema jedheen yaada. As keessatti tajaajila tolaa iddoo kanatti kennuudhaafis yoo ta'e anammoo ofii kootis Oromoo ba'een jira. Hojii garaagaraa tola ooltummaa garaagaraan hojjedha.
manni kitaabaan kunis xumuramee hojii yeroo jalqabu anas haa ta'u hiriyooti koo hamma waan hojjechuu danda'aniin mana kitaabaa kana keessatti tajaajila kennamu gochuudhaaf hiriyooti koos qophaa'oodha. Karaa kana gaaffii dhiyaatu kamiifiyyuu taanaan namni booddeetti jedhu hin jiru. Kanaaf kana aadaa isaa guddisaa deemna. Waan isin sodaachisu miti. Kan nu sodaachisu humna dhabuu waan dhaabbata guddaa kana ijaarree keessatti hojii hojjechiisuudhaaf dadhabuudha malee fedhiinsaa fi wanti kun argame kana keessatti tajaajilli bal'aan akka kennamu gochuu irratti waan kamiiyyuu bukkee dhaabbata jedheetanii yaadu. Amma garuu utuun gara sana naqin yeroonni koreen kana qindeessanii akka kun naannoo magaalaa kanatti ijaaramu saala tullayyeen hundumaa tullayyeen akka namoonni beekumsaan guddatan mana sammuudhaan guddatanii akka isaan biyyattiidhaaf oolmaa oolan warra godhanii kana yaadanii fi galataa ni eessa isaaniif. Isinis immoo sa'aatii keessan yeroo keessan irraa kuttanii uummata keenya gargaarra jettanii sa'aatii 24 tuun boqotin jiruu keessan irraa kuttanii uummata kana gargaaruudhaaf kana gochuu keessaniif jalqaba galatan isinii dhiyeessa. Kanatti aansee iddoon kun iddootti beekumsi burqu, iddootti sammuun dhiphate bal'atu, iddootti kan barbaachisaa ta'e uummata kana keessaa biqilee biyyattii bulchu namoota gurguddaa nama sammuu qaban doktorota kan ta'an piroofeesaroota kan ta'an kan oomishamanidha. Burqaa jireenyaati, burqaa beekumsaati. Kana ta'uudhaaf immoo baay'een itti gammada. Ofii kooti waan an argee darbeef. Lammaffaa bakka jaarsoliin itti aara galfatan kan qaban irraa warri dur turan ittiin immoo namoota gara bakkee kana keessa naanna'an asitti walitti qabanii akkaataa isaan itti nama ta'an warra sammuun isaanii xinnoo baala kana nyaatanii waan akka wanta hin taane kana afaaniin qaban akka deebi'anii akka nama tokkootti of dhaabuu akka danda'an akka ta'uuf kun addaatti dhaabbachuu isaatiif baay'een galateef. Hundumtuu dubbataminna innumti jiru immoo warra isaatiif namoonni kanaafis isheen kun amma bu'uura taatu jalqaba iji namaadhaa al tokko guyyaa lama guyyaa sadii dhufee onnaadhee nama harkisa beekumsa namaaf kenna nuyi addana teenye waan nu barbaachisu wanta nurra barbaadamu akka hojjennuuf koreen dhaabbatee jiru haala nuyi pirojektii kanaaf dhaabbannu nutti maniiru amma nuu danda'ame ittuma jirra gara booddeettis immoo garaagaran kun wanta ta'eefi hundumaa keessaa kana gootanii kana yaaddanii kana gochuu keessanii fi koree achiis warra addanaas isin galateeffadhaa itti nuu jabaadhaa nus immoo asiitii onnachiiftuu goona. Akkamii pirojektiin akkasii kun naannoo kanatti jiraachuun jalqabuun uummata keenyaaf hawaasa keenyaaf bu'aa akkamii buusaa jettanii yaaddu? Baay'ee gaariidha. Anis fuulli kee anaaf haaraamiin si arguu kooti baay'isee nan gammada. Waa'ee pirojektii kanaa utuun dubbatiniin fuula duraa waan xinnoo ishee kaasuun barbaada. Innis iddoon pirojektiin kun irratti hojjetamaa jiru yeroo barumsi naannoo keenyatti hin bal'anne keessatti iddoon namni iddoo kana amma irratti ijaaramaa jiru kuni nama guddina hawaasaa jaallatu barumsaafis nama kaayyoo gaarii qabu turani. Yeroo sana isaan naannoo miisheenitti kan isaan jiraataa hojjetaas turani. Ulaa akkasii kanatti bu'uura gaarii guddina naannootiif, guddina hawaasaatiif, guddina ola deemaatiif nama kaayyoo gaarii qabaachaa ture har'allee biyya lafaarra jiran yoo ta'e iyyuu kaayyoo gaarii qabaachaa ture irratti iddoo mana isaanii irratti wanti bu'uura ta'e kun
dhalootaafis waan gaarii fida wanti jedhamu kun ijaaramuu isaatiif baay'isee nan gammada. Kanaafis piroojeektiin kun dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf naannoo keenyatti akkuma atis beektu babal'atee wanti humna namaaf kennu beekumaa namaaf kennu dhaloota haaraa kanaatiif waan gaarii fida jedhamee iddoo isaan oolanii beekuma isaaniitti qaratan godhu hin turre. Akkaataa kanatti koreen naannoo kana jiru yaada kanaaf kana qopheessee isiniinis warra bakkee jirtan quunnamee wanta fuula duratti hawaasa kanaaf ta'u bu'uura gaarii kana kaa'uu isaaniitii fi baay'ee nan gammada. Akka nama naannoo kanaattis galati koo guddaadha. Fayyaa ta'an illee irra deebi'ee yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuudhaaf waan dhuftaniif baay'ee fayyaa ta'an jedha. Waa'ee iddoo sanaadhaa yommuu kaaftanii warra yeroo sana achitti barate mana barumsaa Gimbiitti barate mana bu'aariidhaa kellaadhaa gamatti ilaalaa takka takka immoo achi dhandhee buna dhugaa warra guddate keessaa nama tokko ani. Kanaaf isarratti baay'eedhanii anis waa'ee iddoo isaatii iddoon isaa manno bu'aaluudhaan mana namaa kan hawaasaa ture malee kan dhuunfaa isaanii hin turre hundumaaf arjaa kan turanidha. Kanaaf dhugumaan iddoo sanatti hawaasa kan tajaajilu wanti tokko achi dhaabbachuunsa seenaa isaaniitiifuu baay'ee gaariidha, nama yaadachiisa. Isarratti baay'eedhanii jedha. Kanaaf amma hawwiin jiru manni kitaabaa kun kitaaba duwwaa utuu hin ta'in tajaajila adda addaa baay'ee kan itti kennamuu danda'u achitti dhaabbachuun isaa eega dhaabbatee immoo uummanni fudhatee qusatee kan kooti jedhee itti dhimma ba'uudhaaf akka gara fuulduraatti akka inni gadi hin deemne garuu jabaataa akka inni deemu gochuudhaaf uummanni hin fudhataa jettanii yaaddu jechuudha. Eeyyee uummanni siluma isaayyuu kaka'umsa gaarii qaba barnootaa fi kaka'umsa gaarii silumayyuu qaburraan ka'ee wanti akkasii kun immoo irratti dabalamuudhaan wanta inni kana qabu riisoorsi inni kana dura qabutti dabalamee wanti gaariin kun dhaloota haaraadhaaf ija isaanii qaraa sammuu isaanii qaraa waan gaariitti gara gaariitti isaan fida jedhamee waan hojjetamu. Kanaaf hawaasni naannoo kana jiranii silumayyuu amala qabaniin yookiis immoo yaada qabanirraa ka'ee kan tumsanii fi gara caalu akka inni jabaatu kan godhan irraa kan hafee yaada dirribii ta'e itti dabaluudhaan kan hojjetan ta'uu isaaniiti kan natti dhaga'amu. Amalama silaa amaleeffatamee ture irraa yommuu kaanu wanta ol ta'uudha malee wanta tumsuudha malee wanta gadi akka inni hin taanetu natti dhaga'ama. Hawwiin keessanii maali as keessatti arguudhaaf akkuma mana kitaabaatti manni kun manuma kitaabaa ta'ee taa'uudha moo mana kitaabaa kana wajjiniinis wal qabatee Dr. Gammadaan amma sila gaaffii baay'ee yaada baay'ees kaasaa ture hawwiin hawaasaa maalidha? Manuma kitaabaa qabaachuudha moo kana wajjin wal qabatee wanti deemu wanti biraa wanti haasa'amu jira jedhu? Hawwiin namaa baay'eedha. Hawwiin namaa akkuma baay'ate immoo tumsi ta'u wanti ta'u duukaa yoo kan dabalamu yoo ta'e waan baay'eedha namni kan inni yaadu waan tokko duwwaa mini. Kanaa waliin sammuu ijoollee yookiis immoo sammuu dhaloota haaraa mana kitaabaa kanaatiin keessatti dubbisuudhaan immoo kan qaramu murtii ta'u. Kanaa waliin illee wanti gara biraan jiraachuu hin danda'a. Namoonni dhalooti haaraan intinii gaarii akka inni qabaatu sammuu isaa duwwaa utuu hin ta'iniin jireenyuma isaatiin illee of qabuudhaan illee dhaloota gaarii ta'ee argamuudhaan illee barumsa isaa kanaan waan gochuun isarra jiru gara gaariitti amala gaarii qabaatee adeemuudhaaf illee wanti gara biraan itti dabalame iddoo itti gorsi ta'u
iddoo itti daa'imman gorfaman, iddoo itti isaan iddoo olaanaa ga'uu danda'an kan isaaniif ta'u piroojeektii itti dabalamee illee utuu jiraate kan nama hawwisiisudha. Maaliif hawwiin namaa guddaadha wanta ta'eefi dhaloonni haaraan kunis immoo waan akkasii kan utuu argate gara guddinaa, gara jabinaa, gara ammayyaa'uutti adeemuu danda'a. Mul'inni isaa bal'achuu danda'a. Waan akkasii kanaafis utuu ta'e baay'ee gaariidha jedhee yaada.